Harka fuunni daawwattoota keenyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Finfinneetti balfaa lagatti gatuun haga qarshii kitila tokko akka nama adabsiisu dhaga'ame. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo fi kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee dambii misoomaa qarqara laggeenii fi ittisa faalama magaalichaatti hojiirra oolu foomseera. Haaluma kanaan qaamni qajeelfamoota dambii kana keessatti eeraman cabse yoo dhaabbata ta'e haga qarshii kitila tokkootti, yoo nama dhuunfaa ta'e ammoo haga qarshii 500,000 akka nama adabsiisu beekameera. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo fi kabachiisa dambii magaalaa Finfinnee fi biiroon bareedinaa fi misooma magariisaa magaalichaa waliin ta'uun raawwii dambii 180 muraa 2017 irratti hooggantootaa fi ogeessotaaf leenjii hubannoo uumuu laateera. Haaluma kanaan dhaabbanni balfaa gogaa fi dhangala'aa qarqara lagaatti gate qarshii kitila tokko, namni dhuunfaa balfaa gogaa fi dhangala'aa lagatti gate ammoo qarshii 500,000 akka adabamudha kan dhaga'ame. Akkasumas qarqara lagaatti fincaa'uun qarshii 2,000, qulqulleessaa dhangala'aa osoo hin qabaatiin konkolaataa qarqara lagaa irratti dhiquun qarshii 400,000, beeyladoota bobbaasuun qarshii 30,000, dabalataan zayitii fi boba'aa fi saamunaa dhangala'aa lagatti makuun qarshii 400 akka nama adabsiisu ibsameera. Abbaan taayitaa eegumsa naannootti daayiriktarri raawwii seeraa obbo Lammeessaa Guddataa akka jedhanitti sababa faalama lagaan wal qabatee galii doolaara kitila 66 fi 600,000 magaalaan Finfinnee laggeen irraa argachuu qabdu turte akka dhabde ibsaniiru. Qorannoon baankiin addunyaa bara 2019 gaggeesse akka mul'isutti magaalaa Finfinneetti fooliin faalama lageenii uumamuun wal qabatee namoonni 219 dhukkubsatanii 57 du'aniiru. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 4 abbaa taayitaa koriidarii misooma waloo tolfachuuf walii galaniiru. Itoophiyaa fi biyyoonni Afrikaa bahaa 3 misooma waloof nu gargaara ka jedhan walii galtee tokko irra gahaniiru. Itoophiyaa, Yugaandaa, Jabuutii fi Sudaan kibbaa guyyaa afuriif Jibuutii keessatti wal gahanii mari'ataa turani. Biyyoonni sun karaa ministeerota isaanii wal arganii erga mari'atanii booda dhumarratti waliif galleerra jechuun kan beeksisan abbaa taayitaa koriidara waloo qabaachuu irrattidha. Abbaan taayitaa koriidara waloo kun biyyoonni 4 bu'uuraalee misoomaatiin akka walitti hidhaman kan taasisu, bu'uuraalee misoomaa ijaaraman to'achuu fi bulchuu irra dabree godinicha keessatti akka isaan walitti makaman kan taasisudha jedhameera. Kana gochuuf waliigaltee qophaa'e irratti hundi isaanii mallatteessineerra jechuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhinsa naannolee kan Itoophiyaa beeksiseera. Dhukkubni garaa kaasaa Gambeellaa keessatti lubbuu namaa galaafataa jira. Dhukkubni koleeraa naannoo Gambeellaa keessatti amma ka'ee yoo xiqqaate namoota 300 qabatee 23 ajjeeseera. Weeraraan kan ka'e dhukkubichi magaalaa Gambeellaa, aanaa Gambeellaa fi mooraa baqattoota naannicha keessa jiran 3 keessattidha nama miidhaa ka jiru. Dhukkubni suni miilana kan mul'ate daangaa Sudaan kibbaa akka ta'e godina Nuweer keessattidha. Aanaalee 4 godinicha keessatti kan jalqabaaf mul'ate torbee darbee keessa ture. Dhukkubichi addatti aanaa Waantuwee jedhamu keessatti akka malee babal'atee nama hedduu ciibsee garii immoo ajjeeseera. Bakka dhibeen sun ka'e hundatti jiddugalli yaalaa banamee akka naannichaatti tajaajilli kennamaa jiraachuu biiroon fayyaa naannoo Gambeellaa beeksiseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii loltoonni Eertiraa Tigraay keessatti mirga namoomaa sarbaa jiru jechuun komate. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay Itoophiyaa keessatti sochii itti fufuun yaaddoo qabu ibseera. Waliigaltee lolaaf wal barbaaduu dhiisuu bara 2022 loltoonni Eertiraa akka ba'an kan gaafatan yoo ta'e illee loltoonni kun itti fufuun sarbamni mirga namoomaa akka raawwatamu taasisaa jiru jechuun dhaabbatichi eereera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanii mootummaan Eertiraa dhiittaa mirga namoomaa darbee fi itti fufee jiru furuuf fedhii siyaasaa hin qabu jechuun himate. Waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gargaartuun barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Elzee Brandis Keeris haasaa guraandhala 27 bara 2025 konfiraansii mirga namoomaa 58ffaa irratti taasisaniin waajjirri keenya raayyaan ittisaa Eertiraa Tigraay keessa akka jiru odeeffannoo amanamaa qaba jechuun himan. Nama butuu, gudeeddii, saamichaa qabeenyaa fi hidhaan garmalee raawwatamaa akka jirus himaniiru. Itoophiyaan buufata doonii lamuutti fayyadamuuf Keeniyaa waliin walii galte.
Karaa buufata doonii lamuutiin sochii fe'umsaa haala mijeessuuf waliigaltee Keeniyaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifame hordofee buufatichi sochiiwwan dabalataaf qophii ta'uu pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon ibsan. Waliigalteen sunis hojii dabalataa ni uumaa, guddina diinagdee naannichaas ni cimsaa jedhan. Hojii dabalataa uumuun diinagdee naannoo kanaa guddisuu akka danda'uuf buufata doonii lamuutti fayyadamuuf mootummaan Itoophiyaa waliin waliigalleerra ka jedhan Wiiliyaam Ruutoon kamisa darbe naannoo lamuu bahaa odola naaduutti haasaa taasisaniin buufata doonii kana guutummaatti fayyadamuun tumsa daldala naannoo sanaaf furtuu ta'uusaa cimsanii dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis yeroo dhiyootti hooggantoota biyyoota naannichaa buufata doonii lamuutti akka keessummeessan eeruudhaan buufanni kunis buufata doonii Mombaasaatti aanee Keeniyaatti sadarkaa lammaffaa irratti kan argamudha jechuun ibsaniiru. Buufanni doonii kun qaama ijoo koriidarii geejiba buufata doonii lamuu Sudaan Kibbaa Itoophiyaa bara 2012 irraa eegalee misoomarra jiruuti. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin daawwannaaf gara Ameerikaa jiru. Pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskiin pirezidaantii Doonaald Tiraamp waliin wal arguun gara masaraa Waayititti imalaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp baatiiwwan darban keessa filatamuun erga Waayit Haawus galanii waraana Raashiyaa fi Yuukireen dhaabuuf furmaata barbaadaa jiru. Kana hordofuun Waashingtan meeshaalee waraanaa fi maallaqaa Yuukireeniif kennaa turte adda kutuun himameera. Pirezidaantiin Tiraamp fi Zelenskiin torban darbe kana jechoota walitti darbataa turuun isaanii kan yaadatamu ture. Haa ta'u malee pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskiin waliigaltee albuuda baasuu mallatteessuuf gara Waashingtanitti imaluu isaanii Reuters gabaaseera. Yuukireen albuuda jajjaboo akka sibiilaa, yuuraaniyeemii, dhagaa cilee fi liitiyeemii jedhamu akka qabdu himama. Akka gabaasa Forbes baasetti ammoo Yuukireen albuudota doolaara tiriliyoona 15 baasan kan qabdu yoo ta'u isaan keessaa doolaara biiliyoona 300 fi doolaara biiliyoona 50 kan baasu sibiilaa fi liitiyeemii kan jedhamu bulchiinsa to'annoo Raashiyaa jala jiru keessatti argama. Yuukireen waliigaltee kana Ameerikaa waliin yoo raawwatte haleellaa Raashiyaa irraa dhufu qolachuuf deeggarsa Ameerikaa irraa barbaaddi jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo haga ammaatti Yuukireen waliin mari'ataa akka jiranii fi waliigaltee irra kan gahiin ibsanii turani. Egaan daawwattoota keenya oduu guyyaa har'aaf jennee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.